Paartii kanaan ammoo kan nuti ilaallu amfootariik oksayidii ilaalla. Akkuma yaadatamu yeroo darbe paartii waanii keessatti kan nuti ilaallee turre inorgaanik oksayidii inorgaanik koompaawundoota jalqabne jirra. Inorgaanik koompaawundii bakka sadiitti qoodnee ilaalle oksayid, asiid, beezii fi salt jennee bakka sadiitti qoodne jechaadha. Akkasuma immoo kan paartii tokkoffaa keessatti kan nuti jalqabne maal ilaalle oksaayidoota ilaallee jechaadha. Oksaayidoonni maal akka ta'an akkasuma immoo egzaampiliiwwan isaanii ilaallee jirra. Akkasuma immoo bakka shanitti qoodnee jirra jechaadha. Bakka shanitti kan qoodne kun inni asiidik oksaayid, beezik oksaayidii paartii darbe keessatti ilaallee jirra. Paartii kana keessatti ammoo kan nuti ilaallu amfootariik oksaayid, niwutiraalii fi paroksaayid kan jedhaman sadan kanneen ni ilaalla jechaadha. Kanaaf warri paartii jalqabaa hin ilaalin paartii jalqabaa ilaaluu qabdanii paartii lammaffaadhaan ammoo isaan sadan kan ilaalla jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hundi keessanuu maal godhuu qabdan? Laayik godhuu qabdan. Dhugaa dubbatuudhaaf hedduun keessan viidiyoo kana ni ilaaltanii garuu ammoo laayik hin gootan maaliif akka ta'e naaf hin galle. Laayik sheeriin godhina haa taa'u. Sheeriin rakkoo hin qabu. Yoo isinitti kan jabaatu ta'e jechaadha. Laayik godhaa akkasuma ammoo chaanala kanaaf yoo haaraa taatan warri jalqaba sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaa. Wantoota lamaan kanneen isinirraa barbaada. Warri dandeettan ammoo sheer yoo naaf gootan baay'ee natti tola. Kanaaf kallattiiwwan gara barnoota keenyaatti yoo deemnu amfootariik oksaayid. Amfootariik oksaayid hin jennuun kunniin paartii darbe keessatti defineeshinii isaa isiniif tuquudhaaf yaalee jira. Kanaaf maal akka ta'e ilaallume. An oxide which shows both acidic and basic behaviors is called amfootariik oxide. Amfootariik oksayid warri jennuun kunniin amala beezii fi amala asiidii warra qabanidha jechaadha. Amala lamaanuu kan agarsiisaniin maal jennaani amfootariik oksayidiidha jechaadha. Kanachaan amfootariik oksayidiiwwan kunniin yeroo asiidii wajjin wal nyaatan akka maalitti akti godhan akka beeziitti amala beezummaa qaban jechaadha. Yeroo beezii wajjin wal nyaatan garuu amala asiidummaa qaban jechaadha. Kanaafuu amala lamaanuu yoo kan qabaatan ta'e maal jennaani amfootariik oksayid jennee waamna jechaadha. Fakkeenyaaf asitti kan arginu maal inni amfootariik oksaayididha. Amfootariik oksaayid pilaas asiid maal nuuf kenna? Salt pilaas watariidha. Akkuma yaadattan asiid pilaas beez, asiid pilaas beeziin maal nuuf kenna? Saltii nuuf kenna jechaadha. Salt pilaas watarii nuuf kenna. Salt pilaas watarii nuuf kenna jechaadha. Salt pilaas watarii nuuf kenna. Kanaafuu isa kana ni yaadattan elementarii irraa kaaftanii waan barataniif jechaadha. Warreen beekne garuu asiidii fi beezii yeroo wal nyaatan maal nuuf kennanii? Saltii fi watarii nuuf kennanii jechaadha. Kanaaf amma asitti maal hubanna? Amfootariik oksaayidii ni jira akkasuma immoo asiidii ni jira. Lamaan isaanii yeroo wal nyaachifnu saltii fi watarii nuuf kennuu isaa hubatuu qabdan jechaadha. Saltii fi watariidha. Kanaafuu asitti amma amfootariik oksaayidii ni jira akkasuma immoo asiidikii ni jira. Reakshinii nuti arganne garuu saltii fi watariidha. Kanaafuu inni kun amma amala maalii qabaatu isaa hubannaa jechaadha. Amala beezii qabaatu isaa hubannaa jechaadha asirratti. Inni egzaampiliin ta'an ammoo amfootariik oksaayid pilaas beez. Asittis kan nuti arganne maal inni saltii fi watariidha. Kanaafuu saltii fi watarii kan nuti argannu garuu yeroo kamii? Yeroo asiidii fi beeziin wal nyaatan jechaadha. Kanaafuu beeziin as ni jira. Kan hafe maal inni asiidiidha jechaadha. Kanaafuu asitti ammoo akka maaliitti akti godha? Akka asiidiitti akti godha jechaadha. Kanaaf amfootariik oksaayid hin jennuun amala kana kan agarsiisudha jechaadha. Inni ta'an immoo maal inni? For example oxides of aluminium oxide and zinc oxide are amfootariik. Isaan kanneen yeroo darbe beezik oksaayidii keessatti ilaallee jirra. Maal inni? Fakkeenyaaf zinkiin meetaaliidha akkasuma alumuuniyamiinis meetaaliidha. Garuu lamaan isaaniitu maal wajjin reaakti godhanii jiran? Oksijiinii wajjin reaakti godhanii jiran jechaadha. Garuu isaan kanneen beezik oksaayid hin jennuun jennee jirra. Maaliif? Amfootariik waan ta'aniif eksepshiniidha jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin amma amala lamaaniitu ni qaban jechaadha. This oxide is react with strong base as well as strong acids. Kanaafuu lamaan wajjin wal nyaatan jechaan amala lamaaniitu ni qabaatan jechaadha. Reaction showing amfootariik nature of aluminium oxide. Isa kanaaf jechaadha. Fakkeenyaaf aluminium oxide fi hydrogen chloride yeroo react godhan maal arganna? Aluminium chloride fi watariidha jechaadha. Kanaafuu aluminium chloride inni jennuun kun maal inni? Saltiidha. Akkasuma immoo watarii argannee jirra jechaadha. Kanaafuu akka maalitti akti godha? Inni kun akka beeziitti jechaadha asitti. Isa kanaaf akka beeziitti akti godha. Soodiyeem haayidrooksayidii wajjin yeroo ta'u garuu inni kun beeziidha. Kanaafuu inni kun akka asiidiitti akti godhuu qaba jechaadha isa kanaaf. Kanaafuu soodiyeem aluminium oxide plus watarii argannaa jechaadha asitti.
Inni itti aanu immoo reactions showing amphoteric nature of zinc oxide. Zinc oxide dhaaf yoo ilaallu garuu zinc oxide plus hydrogen chloride isa kanas yoo ilaalle zinc chloride fi watarii argannaa jechaadha. Kanaafuu inni kun amma akka maalitti akka beeziitti akti godha. Akkasuma immoo isa itti aanuuf ammoo zinc oxide plus sodium hydroxide lamaan kanneen yoo ilaallu garuu inni kun amma sodium hydroxide asii kan nuti qabnu maayini beeziidha. Beezii asii yoo qabaanne kanaafuu paartiin kun ammoo maal ta'uu qaba? Asiidii ta'uu qaba jechaadha. Some other examples of amphoteric oxides are lead oxide, lead monoxide, lead dioxide, tin oxide, tin dioxide. Isaan kanneen jechaadha. Inni biraa immoo zinc oxide itti dabaluu qabdanii akkasuma immoo inni biraa kan nuti ilaalle aluminium oxides itti dabaluu qabdanii jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan adda baaftanii qabatuu qabdanii jechaadha. It is also important to realize that hydroxides which react with both acid and bases are described as amphoteric hydroxide. Kana jamaini hydroxide one accumulate react with which react with both acids and the bases are described as amphoteric oxide hydroxide jennee waamna jechuudha. Amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. Inni kun amphoteric oxide dha. Kun garuu maayini amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. Hydroxide jecha maayini OH warra qaban isin jedhee jira. OH kun hydroxide jennee waamna. Akka amala asidummaas akkasuma amala beezummaas yoo kan qabaatan taate maal jennee waamna? Amphoteric hydroxide. Amphoteric oxide is contain amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. For example, aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide react with both acids and the bases to form salt in the water. Inni kun asidii fi beezii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna? Saltii fi watarii nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu aluminium hydroxide is amphoteric in nature dha jechuudha. Kanaafuu amala maalii qaba? Amala amphotericii qaba jechuudha. Inni biraa immoo yeroo baay'ee wanta qormaata irratti gaafatamtan keessaa gaafii isii tanaa jechuudha. What is the common characteristics of acidic, basic and amphoteric oxide? Sadan isaaniitiifuu acidic, basic fi amphoteric dhaaf wanti common ta'e amalli common ta'e maa innidha. Acidic oxides form salts when react with basic oxides and the bases. Basic oxides also produce salts in their reactions with acidic oxides and the acids. Amphoteric oxides form salts when they react with acids and the bases. Akkuma argitan hundi isaaniitu salt forming oxide dha jechuudha. Kanaafuu hundi isaaniitu maayini saltii waan nuuf kennaniif ashaboo waan nuuf kennaniif ashaboodhaan saltiin jennuun kun ashaboo waan nuuf kennaniif maal jennaani? Kanaafuu salt forming oxide jennaan jechuudha. Kanaafuu wanti koomanii ta'e sadan isaaniitiifuu saltii form godhu isaaniiti jechuudha. Inni itti aanu immoo neutral oxide isa jennuun inni afuraffaan neutral oxide dha jechuudha. Neutral oxides react neither with acids nor with bases to form salt in the water. Isa kan seeraan qabatu qabdan. Neutral oxide jennuun kun acidii wajjinis akkasuma baasii wajjinis react godhuu hin danda'u jechuudha. Neither with acids nor with base jechuudha. Kanaafuu saltii fi watarii nuuf kennuu hin danda'u jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu neutralidha jechaan reacting godhu jechuudha. Amala lamaaniitu hin qabu. Hence neutral oxides do not show basic and acidic properties. Kanaafuu amala asidummaas akkasuma amala beezummaas hin qaban jechuudha. Neutral oxides warri jennuun kun. Examples of neutral oxides are water. Fakkeenyaaf watariin neutralidha. Watariin neutralidha jennee elementary irraa kaafnee barataa turre jechuudha. Kanaafuu neutralidha jechaan kun maayinni amma amala lamaaniitu hin qabu jechuudha. Amala acidic oxides hin qabu akkasuma amala base illee hin qabu jechuudha. Amala lamaaniitu hin qabu. Carbon monoxide fakkeenyaaf inni kun watariin example tokko akkasuma carbon monoxide, dinitrogen oxide and nitrogen monoxide isaan kunniin hundi isaaniitu maayinni warra neutral ta'anidha jechuudha. Neutral oxides are very few in number. Isaan kunniin numberiin isaanii lakkoofsa warra muraasa ta'anidha jechuudha. Neutral oxides are not salt forming oxides. Isaan kunniin maayinni not for kan jalqabaa sadanii maal jennee jira. Kana jechaan acidic, basic fi amphoteric dha maal jennee salt forming oxide jennee jirra jechuudha.
Inni neutral jennuun kun ammoo maa inni saltii nuuf hin kennu jechaadha. Foormiin godhu kanaafuu react jara warra amma dura ilaale kan inni wajjin yookiin ammoo mootarii wajjin react godhuudhaan saltii nuuf hin kennu jechaadha. Kanaafuu inni kun neutral jechaan bilisa jechaadha walumaa gala. Inni irratti kan ilaalu inni shanaffaan ammoo peroxide dha jechaadha. Peroxide jechaan ammoo maal akka ta'e ilaalu. Compounds which contain oxygen with oxidation number -1 are called peroxide. Peroxide jennaan jechaadha. Oxidation number ni beektanii oxidation number isa jennuun kan haala kamiin akka barbaadnu ni beektanii jechaadha. Kanaaf inni kun compound akkamiiti oxidation number isaa -1 kan ta'edha jechaadha oxygen. Kana jechaan oxygen yeroo baay'ee maa inni oxidation number isaa meeqa? Oxidation number isaa 2 dha jechaadha -2. Oxidation number oxygen meeqa? -2 dha. Garuu peroxide keessatti oxidation number isaa -1 dha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen peroxide jennee waamna jechaadha. In peroxide is the two oxygen atoms. Oxygen lamatu jira. Oxygeniiwwan lamaan kunniin are linked to each other and with atoms of other elements. Kanaafuu isaan kunniin lamaan isaaniitu maal ta'anii lamaan isaaniitu wal nyaatan jechaadha yookiin ammoo liinkii wajjin qaban, boondii wajjin qaban jechaadha. Akkasuma elementii biraa wajjinis maal godhanii boondii qaban jechaadha. Thus peroxides contains the peroxide link isa linkii kan of keessaa qabaachadha. Linkii kana yoo kan of keessaa qabaatu taate inni kun isa oxide sanii maal jennaani peroxide jennee waamna jechaadha. Some examples of peroxides are hydrogen peroxide. Fakkeenyaaf hydrogen peroxide kana yoo ilaallu inni kun ammas keessatti hydrogen 2 oxygen 2. Inni kun amma ayanii wayiitu ofirraa hin qabu. Oxidation number isaa barbaaduudhaaf jechaadha. Kanaafuu maal goona? Hydrogeniin meeqa? Hydrogeniin tokko ta'uu isaa ni beekna jechaadha. Hydrogeniin tokko isa kan ammoo oksijiinii xaa jennee yookiin ammoo X jennee haala kanaan bakka buufanna. Isa kana barbaaduudhaaf waan ta'eef group 1 waan ta'eef 1 dha jechaadha. Kanaafuu kan kana ammoo yeroo baay'ee group 1 oxidation number isaanii tokko lama ammoo 2 3 jechaadha. Kuniin ammoo kan afurii afur ta'uu danda'a. Kan shanii olii garuu hir'atuu danda'a jechaadha. Shanii ol hin ta'u kana jechaan kan shanii shan jechuu hin dandeenyu. Isaa gadis ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu saniin maal goona haala kanaan qubee xaa kennuudhaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Kanaaf maal goona seetan isa kanaafan barbaaduudhaaf ayanii yoo ofirraa hin qabaanne inni kun amma ayanii wayiitu ofirraa hin qabu hydrogen 2 oxygen 2 inni jennuun kun homaa ofirraa hin qabu jechaadha. Kana jechaan ayanii yoo ofirraa qabaate jechuun kiyya H2O minus yoo jedha fakkeenyaaf amma inni kun minasiin tun akka -1 tti fudhannaa jechaadha. Kana jechaan hydrogeniidhaaf fakkeenyaaf tokko yoo jenne oxygeniidhaaf xaa yoo jenne 2 baay'isu tokko jennaan. 2 baay'isu tokko isiin tun ittiin baay'atte jechaadha. Kanaafuu 2 baay'isu tokko 2 eda'u oxygeniidhaaf ammoo oxygeniin tokkuma of biraan qabu maal jennaani xaa jennaan jechaadha. Xaa jenne jirra. Wal qixa jennee ayanii kana ayaniin ofirraa qabu kana achi kennaa jechaadha. Ayanii kana -1 jennee haala saniin xaa barbaannaa jechaadha. Kanaafuu inni kun homaa ofirraa hin qabu. Ayanii wayiitu ofirraa hin qabu. Akkuma asitti argitan ayanii wayiitu irra hin jiru jechaadha. Kanaafuu wal qixa ta'a 0 jennaan. Kana jechaan inni kun amma hydrogeniin group 1 waan ta'eef oxidation number isaa 1 jennee fudhanna jennee jedhee jira. Kanaafuu jechaan asitti xaa barbaaduudhaaf waan ta'eef. Kanaafuu maal goona 2 baay'isu tokko jennaan meeqa 2 ta'a. Eda'u oxygeniin meeqa? Xaa ofirraa qaba. Garuu as 2 waan jiruuf 2 baay'isu xaa 2 xaa ta'a jechaadha. Kanaafuu wal qixa ta'a 0 jennaan. Ayanii waan ofirraa hin qabneef waan nuti 0 jennuuniif. Kanaafuu 2 xaan wal qixa ta'a. 2 yoo garas dabarsinu waan taati -2 taate jechaadha. Kanaafuu 2 yoo hirre kanas 2 yoo hirre 2 lamaan badii xaan meeqa ta'a? -2 yeroo hirru -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu oxidation numberiin kenna -1 ta'uu isaa haala kanaan agarsiisuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu hundi isaatiif haala saniin soodiyeemiinis fakkeenyaaf yoo fudhatta waanidha 2 baay'isuu tokko 2 jennaani asirra xaa yoo kenne 2 xaa jennaani wal qixa ta'a 0 jennee yoo hojjennu inni kunis akkasuma dhufa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan oxidation numberiin isaanii oxidation numberiin oxygenii -1 yoo kan ta'u taate bifa sanii maal jennaani peroxide jennee waamna jechaadha. Most peroxides of metals are formed by burning the metals in a sufficient amount of oxygen. Peroxideewwan hedduun isaanii kan isaan uumaman haala kamiin
burning metals meetaaliiwwan barni godhuudha yookiin ammoo gubuudhaan jechaadha. Insufficient amount of oxygen oxygen gahaa keessatti yookaan barni goonu taate meetaaliiwwan maal arganna peroxide arganna jechaadha. Example reaction kana yoo ilaalle there are many organic peroxides inni kun OO inni jennu kun amma inni peroxide ta'uu isaa mul'isa. Maaliif oxygen bond inni jedhu kun maal jennee jirra peroxide dha waan jenneef jechaadha. Kanaafuu OO R'n tunniin waan biraa fakkeenyaaf soodiyeemii yoo jenne asiin soodiyeemii yoo jenne jechaadha. Fakkeenyaaf haala saniin isaan kun amma inni peroxide ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Oxygen lamaa walitti link ta'an jennee jirra bondiiwwan isaanii akkasuma immoo elementa biraa wajjinis link ta'an jechaadha. Kanaafuu which are important activators in a process called polymerization which creates plastic polymers. Kanacha amma inni organic compound one hedduun isaanii jechaadha peroxide warri jennu organic peroxide one hedduun isaanii maal keessatti kan isaan gargaaran important activators isaan kunniin in a process called polymerization waan jedhamutu jira. Polymerization inni jennuun kun maal seetan polimeriiwwan argatu jechaadha. Monomerii irraa monomerii jechaan singilii kan ta'e wayii irraa isuma isaan singilii san maal goona baay'isuu jechaadha. Baay'ifnee polimer jennaan jechaadha isaaniin. Kanaaf pilaastikiiwwan fakkeenyaaf pilaastikiiwwan oomishuudhaaf kan nuti fayyadamnu polimerii kana fayyadamna jechaadha. Kanaafuu polymerization keessatti isaan kunniin nu gargaaranii jechaadha. Example kun maaliif seetan asitti maal jenna peroxideewwan hedduu kan argannu maal godhuudhaan meetaalii sufficient amount of oxygen keessatti gubuudhaan jenne. Kanaafuu amma inni kun soodiyeemiin fakkeenyaaf meetaaliidha akkasuma kaalshiyeemiinis meetaaliidha jechaadha. Oxygeniiwwan gahaa keessatti yookaan gubnu taate maal arganna peroxide arganna jechaadha. Peroxide arganna. Kanaafuu soodiyeem 2 oxygen 2 isaan kun peroxide dha. Peroxide miti isa jedhu mul'isuudhaaf maal goona asitti inni kun soodiyeemiin group waan ta'eef waan kenninaa fi oxygenaaf ammoo hin beeknu jennee xaa kenninaa jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu tokko jennaan amma isa kan lama kana tokko kanan baay'ifna lama ta'a lama kana xaa kanan baay'isna eda'uu jidduu kennaa jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu xaa lama xaa ta'a wal qixa ta'a 0 jennaan jechaadha. Ayanii waan ofirraa hin qabneef ayanii yeroo isin jedhu fakkeenyaaf pilaasii ofirraa qabaate kanachaan fakkeenyaaf hydrogen 2 oxygen inni kun kan isin example isin kennaa jiru kun argamuu dhabuu danda'a. Garuu an example maaf isin kennaa jira malee elementiin akkana argamuu dhabuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf 3 plus yoo jenne inni kun argamuu danda'a. Kanaafuu inni kun amma maal goona hydrogeniidhaaf tokko kenna oxygeniidhaaf xaa kennina san booda waan ta'eef plusiin kun waan jenne fudhannaa jechaadha. Kanachaan 3 times 1 plus isa kanaan xaa waan jenne jiruuf xaa inni kun asitti tokko jechaadha. Yoon barraan tokko waan ta'eef tokko baay'isu xaa waan ta'eef wal qixata maal jenna tokko jennee barreessina yookiin immoo plus waan jennee barreessina jechaadha. Asitti ammoo plusiin kun yoo lama ta'e H3O 2 plus yoo ta'e ammoo maal goona as kan tokko kennaa xaa kennaa kan barbaadnu saniif elementii barbaadaa jirruuf xaa kennaa jechaadha. Kanaafuu 3 eda'uu xaa wal qixata 2 plus yookiin ammoo 2 jennee barreessina jechaadha. Minus 2 yoo ta'es minus 2 jennee barreessina jechaadha. Kanaafuu inni kun isiniif galee jedhee yaada. Kanaafuu isa kanaaf amma equal to 0 jennee jirra. Lama xaa wal qixata yeroo garas dabarsinu maal ta'a minus ta'a jechaadha. Kanaafuu minus 2 ta'a inni kun gara lamaan iyyuu lamaaf yoo hirru kanaafuu kan nuti argannu maal ta'a minus 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin lamaan isaaniitu maa inni sufficient amount of oxygen keessatti yeroo react goonu peroxide arganna jechaadha. Chemical properties of peroxides inni xaanu kan nuti ilaallu chemical property of peroxide ilaalla jechaadha. Peroxides are powerful oxidizing agents. They react with different substances by losing oxygen. Isaan kanachaan maa inni peroxideewwan hedduun isaanii powerful oxidizing agentidha jechaadha. Kanachaan maa inni oxygenii loos godhuudhaan maal godhanii substanceewwan keessatti maal ta'anii react godhanii jechaadha. Kana jechaan loose oxygen yoo kan ta'u taate maal jennaani oxidizing agent jennaan jechaadha. Oxidizing agent jechaan oxygenii loose yoo kan godhu taate fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalle kanneen lamaa yoo wal nyaachifne amma inni kun asitti peroxideedha. Inni kun peroxideedha. Maal nuuf kenna isa kan nuuf kennee jira akkasuma watarii nuuf kennee jira jechaadha. Kanaafuu amma inni kun maal ta'e inni peroxidein jennuun kun
oksijiinii kennee jira jechaadha. Eenyuuf kenne? Isa kanaaf kennee akkuma argitan asitti inni kun P ni jira, PB ni jira, akkasuma S ni jira, asis S ni jira. Kanaafuu oksijiiniin tun eessaa dhufte? Oksijiiniin tun eenyurraa dhufte jechaadha? Isa kanarraa paroksaayidii kanarraa dhufte. Watarii sun ta'in paroksaayidii, haayidroojiin paroksaayidii jennaan isa kana. Haayidroojiin paroksaayidii kun jalqaba meeqa qaba ture? Akkuma argitan asitti oksijiiniin 2 turte. 4 kanaan baay'ataa jechaadha. 8 ta'a. Inni kun baalaansii godhuudhaaf kan inni fayyadu. Lama jennee furan. Asitti 2 jira. Garuu amma asitti watarii keessatti ammoo meeqa deebite? Takka deebite jechaadha. Isii tana maal godhe? Kanaaf kennee jira jechaadha. Kanaaf kennee baalaansii yeroo goonu garuu inni kun lakkoofsanii baay'ata rakkoo hin qabu sababa saniitii fi kanaaf isitti aanu keessattis yoo ilaalle inni kun kana wajjin wal nyaatudha. Inni kun amma paroksaayididha jechaadha. Paroksaayididha. Dhiifama inni kun sun ta'in paroksaayidii isa kana. Inni kun paroksaayididha jechaadha. Kanaafuu inni kun amma maal ta'uu qaba? Oxidizing agent ta'uu qaba jechaadha. Kana jechaan oksijiinii loos godhuudhaan reakshinii keessatti maal ta'uu qaba? Participate godhuu qaba jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan amma inni uumamu isa kaminni kana yoo ilaalle potaashiyeemiin ni jirti. Ayoodiiniin tunis ni jirti jechaadha. Lamaan isaanii garagara bahaniiti. Akkasuma salfariin tun ammoo eessaa dhufte? Isa kanarraa dhufte jechaadha. Isa kanarraa dhufte. Kanaafuu inni kun amma asitti maal ta'ee jira? Oksijiinii yoo ilaaltan jalqaba 2 ture. Amma garuu tokko deebi'ee jechaadha. Kanaafuu inni kun kanaaf kennee jira jechaadha. Oksijiinii kanaaf kennuudhaan maal ta'ee inni kun jalqaba asittuu 4 ture akkanaan jenne. Maaliif inni kun baalaansii yeroo goonuudha jechaadha. Baalaansii yeroo goonuudha kan nuti ilaalu. Inni kun luus godhe moo hin goone isa yeroodha kan nuti ilaalu. Kanaafuu inni kun luus godhuudhaan oksijiinii luus godhuudhaan kanaaf kennuudhaan maal ta'ee jira? Isa reakshinii kana keessatti hirmaatee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana maal jennaani? Powerful oxidizing agent is jedhu kana qabatu qabdan jechaadha paroksaaydiin. Paroksaayidii keessaa amalli inni lammaffaan ammoo paroxide react with aqueous acids to form hydrogen peroxide. Inni kun ammoo maal wajjin wal nyaata? Asidii wajjin, aqueous acidii wajjin wal nyaatuudhaan hydrogen peroxide nuuf kennaa jechaadha paroksaaydiiwwan. Kana jechaan inni kun fakkeenyaaf inni kun acidic oxideidha. Inni kun ammoo acidiidha jechaadha. Isa dhiifama inni kun peroxidedha. Peroxidedha inni kun acidiidha. Lamaan kun wal nyaatuudhaan maal nuuf kennan? Saltii nuuf kennanii jiran sodium chloride inni jennu saltiidha. Akkasuma ammoo peroxide nuuf kennanii jiran jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan peroxide ture inni kun. Peroxidein kun maal wajjin wal nyaatuudhaan? Aqueous acidii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenne? Saltii fi maal nuuf kenne? Peroxide nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu peroxide hydrogen peroxide nuuf kenna jechaadha. Peroxide amma inni kun hydrogen peroxide sun ta'in peroxide ture. Peroxide gosa biraati. Garuu dhumarratti kan inni nuuf kennu peroxideewwan hunda sun ta'in hydrogen peroxide sana nuuf kenna jechaadha. Hydrogen peroxide isa jedhamu kana nuuf kenna jechaadha. Inni itti aanu immoo hydrogen peroxide ilaalla isa kana jechaadha. Hydrogen peroxide is a colorless, amal isaa qabaatu qabdan, colorless liquid whose solutions are usually used as bleach in the an antiseptic. Inni kun tokkoffaa inni colorless liquididha jechaadha. Hydrogen peroxide inni jennuun kun. Inni biraa immoo akka maalitti nu gargaara? Akka bleachiitii fi akka antiseptikitti nu gargaara jechaadha. Hydrogen peroxide is decomposes to release oxygen. Inni kun maal release godhuudhaaf? Oksijiinii release godhuudhaaf maal ta'uu qaba? Decompose ta'a jechaadha. Decompose ta'ee maal nuuf kenna? Hydrogen nuuf kenna jechaadha. Akkuma reef jenne oksijiinii nuuf kenna. Oksijiinii release godhuudhaan kana jechaan maayini oxidizing agent ta'uu isaa nutti mul'isaa jira jechaadha. This reaction is slow but can be speed up by the addition of catalysts like isa kanatti dabaluudhaan yookiin ammoo PT isin jennuun tana manganeezii fi isa kanatti dabaluudhaan maal godhuu dandeenya? Speed up godhuu dandeenya jechaadha. Slow ture maal nuuf kennuudhaaf? Oksijiinii kana nuuf kennuudhaaf jechaadha. Maal jenna? Decompose godhuudhaaf. Kanaafuu amma sitti wanni sun qabatuu qabdan the decomposition of hydrogen peroxide to give or to release oxygen is slow ta'uu isaa beekuu qabdan. But we can speed up it by using or by adding catalyst like manganese in the PTC jennuun tana lamaan tanniin maal godhuudhaan lamaan kanniin add godhuudhaan maal godhuu dandeenya jechaadha. Isaan kanniin
speed up godhuu dandeenya jechaadha isa kana. Reaction kana speed up godhuu dandeenya yookiin ammoo speed isa dabaluu dandeenya jechaadha. Inni bleach jennuun kun maal seetan? Bleach inni jennuun kun wanta wayii kiiliin godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Dartiiwwan yookiin ammoo xuraawaa garaagaraa qulqulleessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Antiseptics inni jennuun kun ammoo infekshinii irratti kan nuti fayyadamnu kan jechaan madaa garaagaraa irratti akka baakteeriyaa garaagaraa ajjeesuuf kan nuti fayyadamnudha jechaadha. Antiseptics inni jennuun kun kanaafuu faayidaa isaa keessaa biliichii fi antiseptiksiidha jechaadha. Inni biraa immoo maal jennee jirra isa kana slow ture speed up godhuudhaaf manganeezii fi PT yookiin ammoo pilaatiiniyeem jechaadha. Isin tun lamaan kanneen dabaluudhaan speed up goona isa jedhu kana beekuu qabdan jechaadha. Hydrogen peroxide is a strong oxidizing agent. Isa kana jalqabas jennee jirra. Peroxideewwan maal jennee jirra? Strong oxidizing agent dha jechaadha. Kana jechaan ammoo hydrogen peroxide isaan kanneen keessaa isa tokkodha jechaadha. Peroxide dha waan ta'eef kanaafuu inni kunis akka strong oxidizing agent nu gargaara jechaadha. Its oxidizing power is responsible for its effectiveness as antiseptic for mouthwash and cleaning wounds. Inni kun kanaafuu oxidizing power qabaatuun isaa kun maaliif nu gargaara? Antiseptiksiidhaaf akkasuma immoo maawuzii yookiin ammoo afaan qulqulleessuudhaaf jechaadha. Akkasuma immoo cleaning wounds akkuma reefseen jedhee woundiiwwan yookiin ammoo madaawwan garaagaraa clean godhuudhaaf effect ta'uu isaa kan gargaaru oxidizing power kana jechaadha. When hydrogen peroxide is added to a colored dye, the molecule responsible for the color will oxidize and so the color will disappear. Showing it is bleaching action jedha. Bleaching action ammoo wanta wayii qulqulleessuudhaaf clean godhuudhaaf kan nuti fayyadamnu isin jedhee jira. Xuraawaa garaagaraa ta'uu danda'a. As keessatti ammoo kan inni fayyadame kalarii balleessuudhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun colored dye daayitii yeroo dabalu jechaadha. Inni kun kalarii qaban ture. Garuu yeroo hydrogen peroxide kan itti dabalu maal godhaa? Kalarii kana disappear godhaa jechaadha. Inni balleessa. Kanaafuu bleaching ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha jechaadha. For example, if hydrogen peroxide is added to black dye paint gurraacha ta'etti yoo kan dabalu taate jechaadha. That contains lead sulfide. Isa kana lead sulfide hin jennu isa kana. The black color turns white. Black coloring kun garamitti jijjiirama? Gara white tti jijjiirama jechaadha. Kana jechaan kalarii jalqabaa san maal godhee disappear godhee jira jechaadha. This is due to the oxidation of lead sulfide to lead sulfate. The equation for this process is equation kan yoo ilaallu isa kana ta'a jechaadha. Lead sulfate ture maalitti dabale? Peroxide hydrogen peroxide dabale san booda lead sulfate fi maal arganne? Waterii arganne jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Paartii kana jalatti maal ilaallee jira? Amfootariikii ilaallee jira. Akkasuma niwutiraalii fi peroxide ilaallee jira jechaadha. Paartiiwwan itti aanan keessatti asiidii fi beezii bal'inaan ni ilaalla. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Hanga asii yoo kan inni ilaaltan ta'e viidiyoon kun isinitti tole jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godhuudhaan guruupiiwwan garaagaraa yookiin ammoo hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan na gargaaraa isin jedha. Akkasuma ammoo yeroo viidiyoo kee ilaaltan ammoo VPN yoo fayyadamtan baay'ee natti tola. Maaliif wanta ani isin irraa argadhu yoo jiraate VPN dhaan yoo na ilaaltan qofaadha jechaadha. Isaanis masooqiyaan xixiqqoon sakandii 5 wanni hin guunne wayii jidduu kanatti waan dhuftuuf isiin sun ammoo ana na fayyaddi waan ta'eef kanaafuu viidiyoo daqiiqaa gana dheeratu kana keessatti sakandii 5 yoo naaf kennitan uma isin rakkisu jedhee yaada. Kanaafuu hundi keessanuu VPN fayyadamuudhaan na gargaara. Akkasuma ammoo PDFiiwwan garaagaraa akkasuma immoo gaaffiiwwan garaagaraa Telegram banee jira waan ta'eef Telegram chaanaalii description jalaa yookiin ammoo pin isinii godha. Comment jalqabaa irra seentanii pin isinii godha. Kanaafuu isan jala seenuudhaan argachuu dandeettan jechaadha. Liinkii san tuquudhaan liinkii achitti argattan tuquudhaan Itiyoo Student jedha yookiin ammoo Telegram irra seenuudhaan @Itiyoo Student yoo jettan chaanaalii kiyya isinii dhufa. Achi jalatti PDFiiwwan garaagaraa akkasuma gaaffiiwwan garaagaraa achirraa argachuu dandeettanii. Kanaaf